abbaa leetira 15 akkasuma baay'ee guddaadha keessi isaan jechuudha. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu obboleeyyanii fi obboleetti wanti yaawaroonni chaanala kana jala argamtan baga rabbi jiraachise sa'aatii kana isin ga'e jecha egaa obboleeyyan kiyya har'a meeshaa kana qabadhee dhiyaadhee jira. Jalqabatti laayikiitu kan isiniin jedha. Kasanirraa hafe immoo hamma xumuraatitti nafaana turaan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya hangafatti firaasha kanarraa inni isin eegala. Firaashni kun firaasha baay'ee bareedaadha. Ani haqiiqatti obboleetti yoo na daawwataa jiraatte jechuudha. Haati firaasha isheen ajajatte isin ajajatte ajajumaaf dhaqe garuu firaasha bareedaa argadhee jennaan yooma isaan fuudhee galeen jechuudha. Uffataan alatti kunniin uffata osoo itti hodhanii hin xumuriin firaasha arginaan fuudhee galeen boondidii sadarkaa tokkoffaadha. Firaasha hedduu bareedaadha. Ammallee abbaa 10ti abbaa 12ti jechuudha. Abbaa 12ti. Inni abbaa 10tiin jira abbaa 12tiin jira. Abbaan 15 immoo Arabiyaa Majlisi na fakkaate baay'ee ol fagaata. Garuu jiddu galeessi bareedan isa kana jechuudha. Abbaa 12 kana maashaallah gadi hin laafu. Akkasumallee mootiyyuu boondidiin kun yeroo ammaatitti badaa jira jedhanii kaasatan sadarkaan tokkoffaan kun hin jiru jedhan bakka baay'ee hin jiru jedhanii akka tasaatti argama jechuudha. Argaan garuu yoo ganaa dhufe bichaan beeku. Duudas na jedhee jennaan warroonni ajajachuu barbaadan dhaqqabadhaa isiniin jedha. Gatiin isallee gatii madaalawaadha. Akkasii obboleeyyan kiyya hedduu natti tolee jennaan isinillee akka meeshaan ka isii waraabaa hin jiru. Firaashni kun addatti kan nama biraati jechuudha. Firaasha 5 tokkicha isin agarsiise jechuudha. Uffata isaa wajjin illee bi'irnillaahi ilkariim isin agarsiisa. Kana waan ta'eef sadarkaa isaatiin birrii jecha waan xiqqoo waan baqa sadarkaan gadi bu'aa hin ajajati. Kiyya mandara ijaatiifillee akkasumallee itti fayyadamuufillee baqa hedduu bareedaadha. Itti fayyadaman isiniin jedha waan xiqqoo jecha birrii muraasaaf jecha baqa garuu namni aga'uunaatiin ajajata. Har'aaf malee birriin akka taatellee taatu dhumuun isii hin hafu. Garuu waan bareeda ajajattanii waan bareeda bitatta wallaahi itti gammaddan jechuudha. Itti gammaddan. Ooma xiqqoof jecha yookaan kanarra lafaa kanarrallee bal'inni ol fageenni lafaa isaa kun haganan ga'u jechuudha. Amma abbaan 10 akkasumallee isa kana hin ga'u garuu innillee jabama. Innillee jabama namni irma jabaa soqaafi malee isiniin jechuu barbaadeti. Akkasii kabboleeyyan kiyyaa kanuma Arabiyaa Majlisiitiin isiniin jedha. Xidiin kun boondidii tokkoffaadha. Isiniin jedha itti aansee immoo kuni kan nama biraati kan obboleetti kiyya. Asumaan obboleetti kiyyaatillee meeshaa kan kee laali. Gatii isaa guutuu wajjin na dhageeffadhuun isiniin jedha. Hangafarra kan jiru distii kana meetti mul'isi. Kiyya hangafatti distii kana jechuudha. Distiin kun abbaa leetira 15ti. Abbaa leetira 15 akkasuma baay'ee guddaadha. Keessi isaan jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaadha. Wallahi hedduu dasna jedhana jechuudha. Hedduu guddina isaatti dasna jedhe maatiif jechuudha. Innaa akkasii isin dura distii kana isin beeksisa abbaa leetira 11 natti fakkaate mee irratti asiisi leetira 15 jechuudha kuni. Leetira 15 gatiin isaa obboleeyyan kiyya 6,500 itti aansee jechuudha. Obboleeyyan kiyya saanii farmuudidha. Asiisi kaameraamanii jenna. Meeshaan kun amma deemu wada muddamaa waan jiruuf keessaa hin yaafne jechuudha. Akkuma naqametti kuni keessa lammaraa kun immoo walirratti naqame waan ta'eef abbaa 3ti. Mul'ata jedhee abdii qaba. Haasaanii farmuudii sadarkaa tokkoffaanii gatiin isaa 5,000 isiniin jedha. Itti aansee immoo joogii maayikaadha. Joogiin maayikaan kana itti asiisi. Joogii kana obboleeyyan kiyya kun obboleeyyan lama jechuudha. Isinillee obboleettiin teeta akkas akkana ajajattee jirti. Irra hedduun meeshaa isaanii garii yoo leetiraa fi akkasumaan tokko wal caalan malee wal fakkaata jechuu fedheeti. Gatiin joogii maayikaa 3,400 saanii darzaana tokkoo fi walakkaa qabdi. Jahaan qabdi jechuu hunda isaatiyyuu firee jedha jahaan zirgiiwwan. Inni tokko gosa kana fireen jahaa jechuudha. Egaa inni zirgiin kun immoo isa kana jechuudha. Fireen jahaa isa kanaani
kanammoo fedhii makeetiin bitinaan jette anuma fedhee bite mee akkami obboleeyyan fedhii kiyyaawwan ani hojjedhu kun bareedamoo akkamii zirgiiwwan naalaalinaan jette jechuudha. Innaa akkasii isa tokko kana biteetii kun immoo tuyyuu hishigee jira firee jaha kunillee jechuudha. Bakka waan amma faashinii irra jiru kaasatan kunifa akkasii murabbaan kunillee an ofumaanatti bareede isinlee obboleetti tiyyasitti illee akka bareedu abdii qaban siin jedha. Itti aansee gallaaya bishaan danfisu. Gallaayaan bishaan danfisu kuni gatiin isaa 2,000 fi birrii 300. Saaniin isinitti himanatti hin fakkaanne jechuudha. Saanii darzaanaa fi walakkaa golirratti jechuudha. 3,000 fi 400 fireen 12 eegasii firee jaha akkam ta'a firee 18 jechuudha. Innaa akkasii tirii sibiilaa firee 3 qabdi. Fireen 3 irra guddaadha. Itti aanadha. Eegasillee xiqqaafana jechuudha. Kan jalqabaa 700 kan itti aanu 600 kun immoo 400 isiniin jedha tiriiwwan tuni. Kan itti aanu saanii daabbooti. Saaniin daabboo xiqqaan 500 guddaan 550 maxxalaa baastaa firee takka saaniin daabboollee kana guddaan moo hin baasne. Meeshaan amma deemaa jira waan ta'eef obboleeyyan kiyya meeshaa gosa tokko hin takkuma takka fudhadhe jechuudha. Maxxalaan tuni firrii 750 maxxalaa baastati mul'atte mi? Itti aansee jechuudha faarmuuziidha. Faarmuuzii kana jechuudha obboleeyyan. Faarmuuzii kana firee 2 qabdi. Faarmuuziin kuni 2,500 isiniin jedha firee 2 qabdi. Asumaan laali isin jedha obboleetti tiyya. Itti aansee markajii kana leetira 2 500. Itti aansee jechuudha ciffaa guddaa fi xiqqaa ciffaa firee 4 birrii 900. Karattafaan 150 isiniin jedha guddaadha xiqqaa miti. Itti aansee immoo distii abbaa torbaati obboleeyyan kiyya. Distiin kuni dasiidha. Kaartoonii kanarratti qabii. Distiin kun dasii jechuun sadarkaa takkaffaa dhadhaniini. Isiin jechuudha 7,000 fi birrii 500 isiniin jedha. Distiin dasii. Kan hafe maa inni Allahumma salli ala Muhammad maashina juuzii kana jechuudha. Maashina juuzii kana maashinni juuzii kuni 5,600 bitee yeroo sanitti meeshaan kuni gariin turee jira gariin kasamoon illee keessa jira jechuudha. Isa kana immoo jechuun 4,000 fi birrii 500 isiniin jedha. Maashinni shunkurtii hin baasu jedhee obboleeyyan kiyya akkana isin agarsiisaa jira. Maashina kana kaartoonii yoo baase anatti bakka amma dhufaa jirra waan jedhaniifi amma fudhatoodha waan ta'eef hin beektan obboleeyyan kiyya akkuma qalbiin namaa ziqii argattu bananii agarsiisan malee kuni ka yeroo ifaan hin jirre daa kuni ittiin daakkatanii jechuudha. Innaa akkasii guutuu meeshaa isa qaba. Obboleeyyan kiyya banuun nan barbaachisu isiniin jedha. Akkasitti meeshaan hin deebi'u yoo filtirsanii banan. Kanaaf isiniin jechuu barbaadee isiniin jedha. Markajiin immoo tiyyuu isinitti himee jira. Kana keessatti obboleeyyan kiyya wanta negatii isiniin beeksisi yoo jiraate dhiifama isiniin jedha. Beekaa bira taruufi miti yoo irraanfadhe malee ilmi namaa hamuu ni dogongora. Oo dogongoree irra naa taran isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya baruun meeshaa akkana ta'e meeshaa birootillee barbaaddan. Qoriiwwan aadaa, uffata aadaa fi akkasuma shiitii fi uffatoota garagarallee warri barbaadan isinii qopheessuu dandeenya isiniin jedha. Kan barbaadan dhuftanii fudhatu akkasumallee jechuudha mana keessanitti illee isinii geessuu hin dandeenyan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya warroonni jalqabarraa ilaa haga ammaatitti nafaana turtan jazaakumullahu anni khairal jazaa guddaa takka galatooma isiniin jedha. Laayikii fi akkasuma yaada keessanillee nuu kennaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wal malee waan biraan qabnu wal haa jabeessinuu. Kanama jabeessu rabbuma eega sanii immoo nu illee wal qabna jechuu kanaafuyyuu nu jajjabeessan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya warroonni meeshaa kana fakkaatu barbaadan heeloo nuun jedha. Viidiyoon ani guyyaa irraatiif qabadhee dhufe kanuma dogongorri jiru yoo jiraate dhiifaman isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya keessan immoo dhuftanii maaliif bira tattartaanaan jettan dogongorumaan malee beekee bira hin tarre yookaan isin dho'isuuf miti jechuudha. Dhiyootana meeshaa gadhiise keessatti goloobalii fi karattafaa yookiin farraadaa sambusaati jechuudha.
dhugaa rabbii isin dhoysuufi miti maaliif isittillee himee isin hundubee wanni meeshaan asirratti gadhiifamuuf akka isin irraa laaltanii ajajattanii fi warroonni achi gaafii sana gaafattayyoo as keessa jirtan nama lama sadii akkasin ta'an jechuudha. Kan maaliif koomenti jalatti fi akkasuma gara keessatti illee maan himne jettan goloobaliin 7,500 isiniin jedha obboleeyyan keessin dhoysuuf osoo hin taane bakka yookaan homa hime seheetiniin jechuudha irra tara malee isin dhoysuufi miti afwan isiniin jedha. Silaanin dhoysuu barbaade maal godhaa asirra fidaayyuu akkasitti naa hubattaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya inni biraan mootuyyuu jechuudha. Asiin gatiin qorii isin beeksisuuf asiin durallee isinitti himee jira. Akkasuma obboleetti teennata qorii harka ofiitiin hojjettu irrallee isin himee jira. Warroonni ammas na gaafatan jechuudha gatiin qorii akkuma qoriitiin isiniin jedha akkuma qoriitiin qoriin diqqoon jalqaba 3,500 irraa ilaaga 4,500 jirti. Akkasumallee dhayaalleen jechuudha oo faashin ammaa ta'ee fi ka duran kanama hin cinqine yoo ta'e gatiin isaa garaagarummaa qabaa isiniin jedha. Calleenilleen akkaataa calleetinitti illee jechuudha garaagarummaan akkaataa dhayaa isaatiin jechuudha garaagarummaan jiruu hin jiraan isiniin jedha. Xiqqoon 3,500 jiddu galeettiin 3,800 irra mishtu 4,000 guddoon immoo jechuudha guddoon waan 4,000 laaga 4,500 jirti isiniin jedha. Fireen isiniin jechuu barbaadetti takka takkaan akkasi obboleeyyan kiyyaa gaafii keessan gaggabaabaa deebise jedhee abdii qaba. Kana keessa immoo tuyyuu isin kani fal'aanaa akkasuma jaahii akkasuma xuunxoo wantoota isa fakkaatan jechuudha itti dabalatan gatiin isinitti himamaa yoo wajjin tahillee akkasumatti baafamee gatiin isaa isinitti himaman isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyyaa rabbiin warra onlaayinii kanarraan jechuudha uffatallee tahee meeshaalee qoriiwwan kana hunda xalabataa jiru ajajataa jiru nama galee itti fayyadamu nama jechuudha obboleeyyan kiyyaa wallahi jaanillee argee itti gammadee fayyadamellee jechuudha itti hafuura baafatu rabbiin isin haa taasisu. Amma qoriiwwan tunniin faashiniidha faashiniin kun xiqqoo hin dabala dhayaan isaallee akkuma argitan kana xiqqoo in ulfaata waan taheef taa dabalu gatiin hin dabala kanaafuu gatiin isaanii wal fakkaata miti qoriinillee jechuudha waan garaagarummaa qabduuf akkuma isiitiin wanni marruu garaagarummaa qabaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Hagan isinitti dheeressaaf hin dhufne viidiyoon kiyya kanarra qabadhe ka guyyaa irraatiif kana fakkaata haga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaan naa tura. Jazaakumullahu anni khayral jazaa isiniin jedha laayikii fi mootiyyuu koomentii yaada keessa yaadni keessan anaaf hamileedha obboleeyyan tiyya. Obboleewwaniif obboleetti wanti wallahi jechoonni keessan anaaf hamileedha akkasumatti nu jajjabeessaa isiniin jedha. Sagalee kana dhadhaabaa isinitti haasa yeroo baabaan kiyya sagalee dhageessisu yeroo jarri sagalee dhageessiftu sagaleen dhaaba jechuudha. Yuutuubiin immoo koopiraayitii qaba kaasatan daa'imman boottu sagalee isaanii hin fedhu malamaa boochisanii fi naf fakkaate akkas obboleeyyan kiyya xumurarra gahee jira. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Sinin jedhati ka rabbii keessan haa tura. Kitaaba jaalalaa hin fixan barreessaniiti waraana biyya teenyaa kan baane dhoysaniiti dhoysaniis dirree teessin